Okay. Network ade bionni inde bista. Tap kora share kora. Mubarak itu share. Mansur Devi. Okay. Harkisera Mansurin. Inna gamam. Inna gama kan isani dubbadhu keeti amsa hajitti fufna waan ta'eef. Thank you. Itti fufi. Eshi. Baay'ee gaariidha. Anillee dhugaa sa'uuf jennaani kanani galateeffachuu barbaadu. Asliidha. Mansurin guddis. Kanan galateeffachuu barbaadu asliidha. Maaliif jennaani yaa'u umriidhaanis dargaggoodhuma garuu wanta kanaanurraa maluu nuti musliimaa jennee haasofnee yaa'u isinis keessaa waan kana qabdanii ayi lakkoon qabu haasa'uu nan danda'a. Araaras taanaan nuti saba tokko musliimaa jedhee dhufuunsaa wallaahi kuni kabaja guddaadha. Maaliif jennaan ijoolleen ammaa dargaggoon ammaa gaafal tokko waa tokko taasa'u namni yeroo baay'ee anatu beeka jedhee beekamtii isaatiin of jaja beekamtii isaatiin waa baay'ee keessa seena. Garuu haa ta'us haasa'uu nan danda'a jedhee dhufu maaliif kanan akkas jedhee sheeka roobee umriidhaanis asliidhaa olis haa ta'u gadis haa ta'u nama sheeka gatii ta'ee fi inni sheekaa indida jedhee yaadu. Maaliif nu barsiisa kan nuti irraa barata. Asliin garuu dargaggoodha beekamaadha. Nanaasaanii namni koo ummanni koo nagaafannaan rakkinan qabu jedhee haasaa waliigaluudhaaf dhufuun kee jalqaba kabaja guddaadha. Alhamdulillah silas jedheen jira. Sheeka roobeetu iyyuu hadiisa nutti hima. Hadiisa isaa keessaa immoo guyyaa 3 caalaa musliimni waliin ooduu hin qabu. Isa jedhus himaatuma oola. Duris hin himaa nus immoo numa beekna. Kanarratti immoo alhamdulillah nuti warri Arsii warri baay'ee ummata Oromoo ummata kabajamaa ummata Islaamaa ummata guddaa waan taaneef nu walqeeqaa rakkoof deemneen dubbiin ballachaa gatii deemtuuf waan akkanarratti tokko taanee nuti keessaan walqeequutu hin ta'in waan nurratti dhufuuf irraa deebisuu qabna malee gidduudhaan waan akkanaa keessa seenuu hin qabnu. Alhamdulillah kun immoo taanaan immoo waan guddaadha. Kana booda immoo haala jiru gamee dhaggeeffataa haasa'aa deemnaa jechuudha. Haasa'uu naa kennitanii? Eeyyee. Galatooma ulfaadha. Warroota jala jirtaniif gubbaa jirtanillee hayyuu jira beeka jira. Nuti xiqqaan keenyas ammoo tiniin guddaa akka kabaju barbaanna. Guddaan keenyas xiqqaa akka kabaju barbaanna. Nuti diinaa wal kennuu hin qabnu. Diina hedduutu nutti jira akkanaanu. Ofii keessaa diina walitti ta'uu hin qabnu. Haa ta'u wanni dabre. Namni garee aslii garas goree waa jedhes ni jira. Gara kiyyas goree waa jedhes ni jira. Haa ta'u ammoo warroonni qabsoona waliin godhan uummataan ammoo bira tarkaanfadhee waa jechuu hin dandeenyetu narraa hafe akka Imirishaa, akka Soonaa, akka Ahmad Culullee osoo naa dhufanii jechuu barbaade. Jara dura waa afaan buqqifachuun barbaadu jechuu barbaade. Tana achuman naa qabadha. Jara dura buqqifachuun barbaadu. Kanaaf namoota eenyu jettan sheeka akka sheerii. Soonaa, Imirishaa, Ahmad Culullee jara dura afaan takka buqqifachuun barbaadu. Dhiifama guddaa naa godha isin jaaladha isin kabaja. Soonaa, Imirishaa. Jaarsummaadhaaf barbaadan. Eewwa. Tole. Akkasuma kanuma afaan keessan meenaa ibsi asli yaanni isaanii gareen qabsootti seennee gareen qabsaa turre warra ta'u wajjiin yoo araaramillee isaanii wajji araaramaa yoo dhiisellee yeruma wajji malee waan jarri naan jaalatin ittiin seenuu jedhan. amma naa galee nama kana hunda galchuu hin dandeenyu iddoon qabnu waan ta'eef nama sadii waamanii sadii keessaa nama tokko keessaa himadhaa jedhaan jara keessaa kafeetanii galchina. Eenyu haa dhufu sheeka roobe namni sadii furraa
Ahmad Culullee yookaan Sonaa nama tokko filadha. Ajajaa fi itti aanaa nama lama himadha jedhe. Atis hin fidatta amma. Laa ani rabbii malee waa takka garee qabu. Sonaa. Tak Ahmad Culullee Sonaa seensa Imrishaan irruma geeffata rakkoo hin qabu. Yoo Sonaan hin jiraatin Imrishaa fi Ahmad Culullee seensa. Yalla. Ayyee sheer itti godhaa. Ayyee. Okay, waraanni Sheekaa Roobee lakkoofsa tokko barreessa Sonaa kam Sonaa Oromiyaa moo? Ahmad Cululleetii fi Imrishaa yoo as jala jiraattan. Ayi jala jira Imrishaan. Yoo jiraate nutti himaa sheekaa nama buusnee galchinaa sheeritti nu godhaa. Sheeritti godhaa sheekaa inni galchaa moderatora. Sodaa bu'aa isin waa takka garee keessa hin jeessanii gamaa gamanatti rakkatan. Imrishaa lakkoofsa tokko barreessa. Ahmad Culullee dhufeera qoya. Sonaa yookaan Imrishaa keessaa tokko naa galcha tahiyyaa askariyyaa Sheekaa Roobee. Maali amma kololatti seenaan jiru sheekaa maali? Hai ndee sheekaa baqii nu Ahmad Culullee. Nga'u. Seega seene Sonaa tokkicha nu wanni godhaa kaayyee Sonaa. Maaliifuu Ahmad Culullee hangafaa Sonaan itti aanaadha. Sonaan kam Imrishaan barreesse. Sonaan kun kami kan hin beekne? Sona Oromiyaa ka'ee tokko. Kabiyye jirumi? Mucaa diimaa hiriyaa Kabiyye. Okay, Sonaa kadi. Asli Sonaa galchan jalaa bu'a. Jalaa gadi. Galfadha qabu nama galfadha. Lakki asli taa'e ilu taa'e ana turu asli ganna. Ilu bu'in. Ilu naa taa'u qoy. Ana turu ayek. Imrishaa argeera. Sonaa godhaa ka sheekaa. Inni galla inshaallah. Galcha Sonaa keessaa nama tokko. Ayyee. Warri bariitaraa Sonaaf Imrishaa keessaa nama isinitti dhufe galcha. Guna Imrishaa lafa tokko barreessaa. Keeppii kaatu kana laata? Harkisii. Meen laalla qoy. Imrishaa irraa ka ay Imrishaa koofiyaa shurraabii bule. Okay. Ababaa keessaan qabdu Imrishaa. Koomentiin dafe eera kun kamma Imrishaan kana ergee fira. Accept godhi si ergeera. Hamza Mansuur Hamza Hajiin naa barreessaa jira. Hamza Hajiin mifa. Hamza Haji. Taachuun yemmallasaaloo akka. No. Hamza Haji eessumoo jala buusa rakkoo qabu haa seenu. Eessumoo isin deebisaa qaba. Shiggeella. Mansuur kana fituu jalqaba. Inni Mansuuree kana fitaa awwaala ajjeesaa. Agas. Jalqaba kana fitna. Hamzaan seeneera garuu kana fitna jalqaba. Ayyee inshaallah. Abdii haasa'umoo? Amma isin galaaltanyaadha waan taataniif Eegallu. jaarsummaa nuti isin malamaan irratti quufnayyuu numa bareeda ta'e akkatti. Galaaltanyaa waganiidha qaama sadaffaa. Baay'ee gaariidha. Wallaahi akkan sila siin jedhe aslii kabajan sii qaba. Sheeka Roobee kabajan qabu jechuutu hin ta'in sheekni sheekuma yoo balleessine nu dhowwa malee rakkinni dhufee baay'eellee yoo arrabsoon itti baay'ateyyuu diinii ofiitii islaama ofiitii nama barsiisuu gatii qabuuf isarraa gatii waa barannuuf
silasi arrakkinan qabu jedhee jira garuu xiqqoo ishee egaa namni namumaa haasa'uun barbaannee ture haa ta'u malee ani waan jiru namaa barsiisuun qaba mul'isuun qaba isa jedhuudhaan dhufee nuu taa'ee jira asli kiyya atis baay'ee galatoomi wanti guddaan an kanan hin feene maa inni ispeeshaalii Oromoo taane ijoollee naannoo tokkoo taane waan naannoo keenya jiru nu wal qeeqna taanaan kana gidduutti dubbiin ballachaa deemti maatii tuquun dhufaa saba ofii tuquutu dhufaa bakka addaan faffaca'aa deemnaa jechuudha. Viidiyoo asliin haasa'u viidiyoo Sheeka Roobee haasa'u amma wanti nu haasa'aa jirru kun asirratti afaan jirtu. Viidiyoon riikardii godhamtee inni kaan buddeen mataa isaattiin hojjechuufachuudhaaf YouTube irratti gadhiisaa, TikTok irratti gadhiisaa, turtee waggaa baay'ee dhaggeeffatamti. Kana keessatti immoo nuti alhamdulillah alaa diinal islaam namni islaamni tokko guyyaa 3 caalaa waliin oduus hin qabu isa jedhu gatii beeknuuf kanarratti wanti kun dhaabbachuu qaba isa jedhu Mubaarakis ture Abdiinis ture namni baay'eenis turani ganama akkuma diqqaa Sheeka Roobee bananii jennaan anis argee dhuman seene kana keessatti alhamdulillah nuti musliima wal jaallachuu wal kabajuu walirra afii walii jechuu qabna isa jedhuudhaan wanti kun dhufee jechuudha dhufuu keessaniif immoo gammachuu guddaan qaba abdii ati immoo itti dabali. Galatoomi ulfaadhu irran deebi'a silas dubbadheetan ture laalee naa ta'uu didee akka Sheeka Roobeetti jiran naa ta'uu didee akkuma Mansuureen jedhee barsiisaadha waa'ee amantaa dubbatu lola akkanaa immoo nama wal beekuu gidduutti dhagahuun baay'ee jibbisiisaadha. Kun yoo dafeen dhaabanne boriftaan gandatti galee wal raggaxuu dhufaa rakkoo biraatu dhala ta'ee yaadda'ee ganama kaasee Mansuureen atis narraa fudhatte yaadicha Mubeenis narraa fudhatee Sheeka Roobeen narraa fudhatanii asliidhaafis kaa'ee kunoo Hamzaadhaafis sagalee kaa'eeraanii kunoo lamaanuu jiru asliinis Hamzaanis akkuma laayivii sanarraa bahinan sagalee kaa'ee fi yeroon amantaa jechuu isaanii fudhuun immoo Sheeka Roobee Mubaarakiin armiinii kennee fi galche dheettimee sis galchuudhumarratu hin jiru akka tasaa asliin laayivii gallaanan anni isa jedhenni isin araarsuu barbaannan jedheen asliidhaanii asliinis miiseen gallee asufne jennaan miidiyaadhumarratti wallollee asumatti xumurannaa jedhee haa ta'u maaliifi ituma jedhee ka'ee an dhiiseeyyuu Sheeka nan jaalladhaa. Nama biraa akka narrabsutti Sheeka kana narrabsine baay'een of qusadhe yeroon aarii keessa yeroon galu tokkichaan gara haadhaan deemee arrabsa Sheeka kana garuu nan qusadhe nan jaalladhadhe haa ulfaatuu galatoomi jechuun hin barbaada. Kallattiidhumaan sa'aatii dheeraa suura nama 13 oltu jira waan ta'eef hundumti keessanuu sheer godhaa namni biraa akka dhaga'u barbaanna. Sheeka Roobee isinis isin waammanneen naan lakkiin dhufuu aniif asliin lola baala gaaraadha na arrabsaa ture anis arrabsaa ture mana isaan galu hin jenne. Galatooma ulfaadhaa kabajanii dhuftan isin waammannaan kabajamaa Hamzaan illee dhufe Imrishaan dhufe Amar Culullee beekaanii dhufte atis Amar Culullee fi Imrishaa kan isin waammate Sheeka Roobeeti kan dhuftaniif immoo araara buusuu fi araaris immoo obboleessi keenya obboloota keenya lamaan Sheeka Roobeetii fi Asliit Wallolee wal arrabsaa turanii Hamzaanis Sheeka Roobee arrabsaa ture Sheeka Roobees koofiyyaadhaan bishaan daaka koofiyyaadhaan bule jedhanii dubbataa turanii kunis hunduu asuma irratti xumurree baana arra jechuudha ani gaa waan hin dhagaye waan isaan dubbatan dubbanne sun asitti dhumatee baha arra waan ta'eef inshaallah yoo rabbi jedhee kanumaaf dhuftanii aslii kiyya in eegallaa inshaallah isaan Sheeka isin nama guddaa mee maal jechuu barbaadu carraa jalqabaa Sheeka Roobeetiif hin kennaa waan jechuu barbaadan yoo qabaatan Amadii fi Imrishaa kan waammate Sheeka. Imrishaa kan waammate isin Sheeka Imrishaa fi Amar Culullee in eegalla maal jettu isin? Maali beektaa qabsoon kun wayita ka'u nama tokkoon ka'a eegasii ammoo tiniini babal'ataa deema. Dursoo isin galatoomaa jenna. Ka deemee bilookiitti hin dhufin. Wanni so achiin fuufee bilookii keessa seenu. Wanni waan jabaadha. Ibiddi gara naa qabsiifamu illee waan jabaadha. Keessattuu mee sanii nan bifadha garatti haa ta'u uummanni awwaame kunniin uummata dura bu'oota. Amar Culullee kantiibaa kiyya. Imrishaan itti aanaa kantiibaati. Jara malee ammootiin afaan hin buqqifadhu jedhee akkuma san isinillee advaanteejii naa eedanii galatooma
jarris dhufte dhagayanii jiranii isinii sammuutiin itti himtanii Ahmad Culullee hangafuma Imrishaatii kantiibaadha. Ahmad Culullee irraa buqqifadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يورن ديس فيديو بنا عمر Culullee araara rajirra bro. Video ban. Araara rajirra video ban yuran dees. Ayyera konga baka alami jesina. Marafu galatoma hundi keessanuu Sheekh Roobee. Amma isaan garee waan ta'eef wajjin isin warman guddoo araara amma Sheekh Roobee ajajaan keessatti waaman kanaaf isin waraanni qophiidha moo qophii mitillee fedha gaafadhaa ka. Ana akkuma kiyya singil nama dhuunfaa Gaafachuuf maal jettaa? Gaafachuuf asli video abanatu dheeti gaafachuuf. Gaafachuuf bar. Sinumaa sirreessa. Ahmadi banachuu si mijata video. Abdii rakkoon qabu viidiyoon banadhaa garuu sirreeffadhaa waa'ee araaraa maa nuti nama takka wajjinuu qiimii hin qabnu asli yoo ta'e addisii miti anaafis isin martuu wal beeyna akkuma haasawni haasa'ame nuti akkasuma wanni biraa wanni waan isin asitti wal geettaniif kana morminuuf hin jiru Sheekh Roobeen dubbatanii teena dubbiin sanuma waan Sheekh Roobeen fudhate nuti isinuma fudhanna waan jaarsi jedhe nuti fudhanna nuti walii xilaataa hidhannoo hiikkachuuf qophiidha. Hidhannoo hiikkachuuf qophii. Maalikaa jaarsuma hiika duru. Hayyee sonaan hin jiru. Tole haa ta'u Waraana bareeda. Sheekh Roobee ol qilleensa buusee Hamzaati. fakkaate sonaa fi Imrishaa keessa. Okay, networkiidha. Hamzaati turi booda si dubbisna kana goolamne ajandaan kee kanaan wala qabatullee malee kan kee kana goolamna kanaafi ayyee asli ati yoo waraana hiikkachuu qophooftee sila eeggatteetta amma irra nu deebi nama 14,500 jira waan ta'eef. Yani dhugaadha akkuma reef jedhe san. Ani jalqaba lolallee lola waraana qabuun seeyu lammata mootu Ahmad illee dhugaa hiriyyaa kiyya gara hundaan fireendii walitti qabnaa hiriyyaa bara dheerati hin dhageenye jira. Laayivillee haa dhufee haa lola kanas seenu viidiyoo haa hojjetu wallaa hin irra dhufne. Imrishallee hin agarree sonallee hin agarree an quban qabuuyyu. Anamma akkanatti quban qabuuyyu argitanii edabada jiran osoo gabbuu akka Sheekh Roobee baanaan badatti duriyyeen dhagaan na dhoofte mataa na dhoofte hin beeku anamma anumaaf Sheekh Roobeetti giri walii jedhee akkuma obboleessa guddaaf xiqqaa walii bu'ee beeka malee akka mootummaa walloletti an quba of hin qabu jira kenna. Kama dhugaa na argu. Inni mootu rakkoo miti. Rakkoo miti maaf tayaa miti namni ijaaramee walitti wanno jechuun homaa rakkoon qabu an quban qabu marfaanti yoo waa jedhaa jiraatan illee namuma guddaa irra lolanii akkuma ka xiqqaatiin jalatti lolan guddaa irra lolanii Ahmadii fi Sonaa fi Imrishaa miti every single person nama Sheekh Roobee irra dhufee waanaan jedhe afoo inaadillaahi maqaa Sheekh Roobeetiin ani isaanii dhiise rabbi isaanii haa dhiisu yoo tasa itti balleesse dhiifama naa haa godhanii an dhiise fiira deeggartoota Sheekh Roobee ka isaan maqaadhanii maqaa hidhanillee asumaan xumurama because hin dhageenye nama Sheekh Roobee irra dhufee hamaanaan jedhe hin dhageenye waan ta'eef hunda isaaniitu kooment irraa kaasee viidiyoo laayivii hunda dhiiraaf dhalaa deeggartoota Sheekh Roobee an dhiise fiira warra Sheekh Roobee deeggaran kanumaan yoo goolamne hoo Sheekh waan jira yoo qabaatan haa dubbatan. Thank you. Qoy isaaniitti tun darbiin taazaabii jira. Dhimma kana keessaas harka qabdi waan ta'eef Jamiilaan ni dubbatti. Iluu yaada qabdaa kanarratti. Ani yaada qabu rabbii walii sin araarsedha. Galatooma si warra araara buusuuf dhuftan kalee argee ture. Anillee xoorinata keessa waan jiruuf macallisuu wayyamaa jechuudha. Ayyee Sheeka dubbadhaa dabareen keessan. Jamiilaa tu dubbatte bareeda Jamiilaatu nuuf fidde Sheeka. Jamiila dubbadhu sana booda Sheeka naa dubbatan. Ayyee galatooma hundi keessanii namoonni as jala jirtan nama 15,000 hundi keessanuu galatooma namni baay'een araara kana jaalatee dhufe ani
aslii baay'ee galatoomisin jedha ulfaadhu ulfinni mana keetitti haa galuu reefullee waa kaasteerta namni hundinuu si lollaan isheettee deebite sheekallee torbaan keenya boruuyyuu na fakkaate laaqana naaf feeranii wal arginee jirra galatooma amma ammoo isinii bilbilaan yaaduma san fudhattanii dhuftanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha namoonni asirra jirtan jaarsonni yaada kana kaastan maalii fi namni sheekaroo billee hin jaalata asliillee hin jaalata kanaaf wanti kun osoo nama biraa taate haganan guddattu namni waan isin jaalatuuf wanti keessan waan guddaa miti wanti xiqqoolleen guddaa taate rabbiin isin haa kabaju isin martinuyyuu iddoo ulfinnaatitti ummanni haga isin jaalatu argitanii jirtan haga namni isin kabaju argitan namni asirra jiru jaarsonni kunniin asliillee haa ta'uu hamzaallee haa ta'uu abdiillee haa ta'uu ahmedillee namoonni biraallee osoo namni biraa wallolle hagana jabaatanii asirratti sa'atii qaba namni martinuu yeroo itti taphatu yeroo itti haasa'u yeroo namaan itti wal qunnamu teessantun jabaannaan as dhufanii Mansuur baay'ee galatoomsiin jechuu barbaada isin martinuyyuu kanaafuu araara kana namoonni feetanii hundi keessanuyyoo sa'atii keessan gubdanii as jala argamtanillee galatoomaa jedha sheen illee dhugaadhaan bilbilaaniin nan dinne hin dhufaa naan jedhanii jechuma isaanii kabajanii dhufanii ulfaadhaa galatoomaa waan isiniin jedhuun qabu ammallee yeroo dubbattanillee yeroo waa jettanillee asliinuu dubbii fitee jira asliin sheen illee waan jettan laala waan hundaayyuu waan barbaadan keessaa naasa'uu dandeettanii ulfaadhaa isiniin jedhaan kan caalaa waan jedhuun qabu wallaahi. Adde Jamiila galatoomi dabareeni kan sheekaati sheeka dubbadha yoo dandeesse asli sheeka bukkeenuu kottu Mansuureena bukkee kaayii sheeka bukkeenaa gorii sana booda itti fufna. Ulfaadhaa galatooma warri jala jirtanii fi gubbaa jirtanis nutis kanuma barbaanna keessattuu nama sheekaa haasawni isaanii sharafama doolaaraan sharafama diinaaraan sharafama. Ani Dr. Asliin awwala akkuma na hammeesse lafaa ka'ee eeganaa duuba dhufeen. Haasa'ulleen barbaanne gadan bifadhee liqimsee taaziyaa abbaa kiyyaatii wal bira na harkaa taate. Anaa booyaa jiru jimaata madaa guddaa qaba. Abbaan kiyyaa duraan hin du'ee nuun jedhan eessatti akka du'e hin beenu gariin gaara gadiitii nuun jedha gariin gara biraati gariin hin duuneeyyuu biyya alaa bahee nuun jedha. Akkasitti sadaqaa baasuu dhabne guyyaa dheengaddaadhaa namni wahii gindhiirirraa naa dawwalee edaa ijoo kajaaltu keetii isinii nuun jedhe. Obboleessi kiyya sheeka gobbaatu tukeen akkana jedhee haasa'e abbaa kiyya achirra beeke. Edaa isin kajaaltu keetii nuun jedhe an sheeka roo beechuun si beeka malee kajaaltu keetii naan jedhe booyaa natti hime barabbii ammootiin hin qabsoo bakka inni itti du'e beeka guyyaa jimaataa lolli oo'ee bakka sanitti du'ee naan jennaan madaa hedduu imimmaan hedduu natti jira madaa hedduu achirraa ta'a asliin tunillee natti dhufte achirraa dhukaa. Sakiyya laa ilaaha illallah ani maal jedha reekana waan jedhuun qabu ankana waan jedhuun qabu matarayaasni hin dhaqee bakka mara ga'ee laakiin ammootiin haasawni asliillee numa laalama hin deema ani osoo aslii waan jedhin dura miidiyaa banee wayita jedhu takkaa laayivii namni kumaa ol hin tarre 300 ol 400 akkasuma dhuftu. Kuma seenee jennaan ofirraa cufee yoo sodaadhe maali badaa uummanni maa yaa'ee jedhee cufe. Galgala asii itti deebi'e. Dhaabbatee kuma sadin seenu namni 300 ol hin tarree barkee 400 yoo guddate. Sila namni maa dhufe jedhu kuma edaa namni ajandaa barbaada bata jira namaaluma jettan. Ajandaa barbaada edaa namni laa ilaaha illallah. Saniin achi ammootiin anillee nabuttee taaziyaa abbaa kiyyaatiin illee walafoo dhuftee rabbi araaramu jedhamee simmartu dhuftee wanni jedhee silaa dursa anatu nammootiin fakkeenya akkanarraa ta'u namni fakkeenya narraa ta'u baaba kana afwii baaba ammootiin bulii sadii caala dhugaadha namni waliin loluun ta'u yoo diinii keessatti wal dhabanii waliin oodan malee diinii keessatti yoo sababaa san namtichi diiniidhaaf keessatti ol oodee waggaallee oodee sababaa saniin kadeebu taate garuu duniyaaf jecha bulii sadii ol waliin ooduun hin ta'u. Nama karaa namaa godhuwan
barumsa shari'aa illee rabbi naa kenne alhamdulillah rabbil alamin namni waa hedduuf narraa laata. Sanumaafuu haasawati takkitti santu kuma dhibbaaf meeqa jedhe filaan fooqii san. Kuma dhibbaaf meeqa jedhe fata jedhan kuma dhibbaaf 80 jedhe. Haga har'aa Badhaanaan ishee kagaa jettan. kuma dhibbaaf 80 san sharafee namni ilaala. Isii ilaale argitanii vaaliyuu isiin qabdu argite nama sheekaa irraa kun hin maluufi bar. Namni sheekaa akkamii akkana dubbateefi bar. Jechi kiyya keessattuu ni ilaalamti. Ani diinii akkuma qat godhee kallattiidhaan sitti hima. Kijib hin jaaladhu dhugaa malee. Garuu ana akkamitti akka dhufa jedhee kuma dhibbaaf 80 hoytuma san viidiyoo mucaa wayiin irra waraabee argee wayita gaafadhu akkana kuma 38 naan jedhan sila maaliree wanni kun qileenu seensiftee yoo jedhe mee takka ajandaa haa ta'u jedhee hima callise. Rabbiin sodaa sanuu rabbiin sodaatu yeroo masan silaa namaa hima bulii takka bulee eegana namaa hime sun tarte ammaaf waraanni kiyyallee dhufe waraanni kiyyallee numaaf aare malee quuqamu malee daangaa waan dabreef Ahmad Curullee dhumarra ka'e malee hin dubbatu iyyuu asli Ahmad Curullee takka dhumarra dubbate. Waa'ee bifaa kaafnaan bifa magaalaa kun diimaa kun dalagaa rabbiiti haa ta'u maraafuu afwan lillaahi rabbiif jecha garaan ta walitti hin deebin. Akkamii akkam afwii akkam rabbi quraana keessatti irra dabraa wasfahuu jedha. Fa'aafu anhu wasfahu.